Egaa daawwattoota keenya har'a keessummaan haaraan tokko biyyarraa natti bilbilanii qilleensarra jiru. Keessummaan kun haadhoo bololtuu jedhamu. Haadhoo bololtuun maal ajamanii bilbilan laata? Mee walumaa naa hordofna. Tole haadhoo bololtuu maal isin gargaara? Mucaan kiyya. Eenyu mucaan keessan? Jawhar Muhammad. Jawhar Muhammadi. Biyya kam jira mucaan keessan isin nu gaafattan kun? Kuno Jamaican jira. Akkas taanaan dhiifama gaa nuti ka jirru Jamaikaa osoo hin tahin Ameerikaa jirra nuti. Garuu nama mucaa Jawhar jedhu qabuu miti. Nama maqaa Jawhar Muhammad jedhamu dhaga'elleen fakkaatan. Dhuguma Jawhar Muhammad nagaafachaa jirtu moo waan biraa nagaafachaa jirtu? Sadaqaa kadhachuu jira. Naa erga. Akkanan jetture garuu nuti sorry nama kijibuuf sadaqaa hin erginu. Naa erga. Hin erginu. Naa erga. Hin erginu. Rabbii keessan sodaadha. Naa erga. Rabbi ni sodaanna garuu rabbiin nama kijibaaf sadaqaa hin erginaa jedhe. Naa erga. Hin erginuu jenne dirqiidha. Naaf erga. Iyyuun beektu biyya abbaa keetii nyaadhu. Like my page on Oromo Vine.